Yoo yaada daawwattoota yeroo oduuwwan tibbana kanaa qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura. Hidhattoonni Abuut naannoo Amaaraa keessatti ta'e jedhanii namoota nagaa ajjeesuu, dubartoota gareen dirqisiisan gudeeduu fi qabeenya dhuunfaa fi mootummaa saamuu gabaasni haaraan Amnesty International saaxile. Humnoonni Tigraay magaalota naannoo Amaaraa to'atanii turan keessatti yakkoota suukkanneessuu raawwachuun yoo himataman kun kan jalqabaati miti. Yakkoonni kunneen bakkeewwan Cinaa fi Qobboo jedhamanitti xumura hagayyaa fi jalqaba fulbaanaa bara 2021tti wayita humnoonni Tigraay naannoo sana to'atanii turanitti raawwatamee jedha gabaasni Amnesty kun. Amnesty International gabaasa suuraalee iddoowwan awwaalchaa fi ragaalee saatalaayitiin deeggaree baaseen humnoonni Tigraay yakkoota kana yoo raawwatan hokkoraa fi gara jabinaan doorsisaa ajjechaa fi arrabsoo sabummaa irratti xiyyeeffate fayyadamuun akka ta'e ibseera. Yakkoonni humnoonni Tigraay raawwatan kunneen yakka waraanaa fi yakka namoomaa irratti raawwatamu ta'uu ragaan agarsiisaa jira jedha Daayireekteriin Amnesty International kan gaanfa Afrikaa Sarah Jackson. Qobbootti milishaa naannoo Amaaraa fi qonnaan bultoota hidhatan irraa lolli cimaan kan isaan mudatee fi waahilaan isaanii gariin kan jala ajjeefaman humnoonni Tigraay haaloo bahuuf jecha walumatti qabuun namoota nagaa hedduu ajjeesuu Amnesty International beeksiseera. Namoota ijaan arganii fi ajjechaarraa lubbuun oolan dhaabbanni kan dubbise yoo ta'u, fulbaana 9 waaree booda firootni isaanii jala ajjeefamuu himu. Namni tokko yoo xiqqaate reeffa namoota 23 arguu isaa Amnesty International himeera. Suuraa bakka namoonni kun itti ajjeefamanii ragaa saatalaayitiin deeggaramuun mirkaneessuu isaas hima Amnesty International. Lammiilee nagaa ajjeesuun loltoota booji'aman harka kennatanii yookiin immoo madaa'an ajjeesuun humnootni Tigraay raawwatan yakka waraanaa fi yakka namoomaa irratti raawwatamuu ta'uu malaa jedheera. Naannoo Amaaraatti kan argamtu ganda Cinaa keessatti loltoonni Tigraay dubartootaa fi ijoollee shamarranii umriin isaanii ganna 14 osoo hin hafin dirqeen gudeeduu isaa hima Amnesty International. Yakki gudeeddi kun irra hedduun manuma dubartoota kana keessatti yoo ta'u, erga dirqeen nyaata akka qopheessaniif godhanii booda gudeeduu hima gabaasni kun. Wayita gudeedan doorsisaa ajjechaa, reebichaa fi arrabsoo sabummaa dabalamee ta'uu kanneen gudeedan irraa hafan ni himu. Dubartootaa fi shamarran gudeedaman Amnesty International dubbise 30 keessaa 14 loltoota hedduun gareen gudeedamuu isaanii ni himu. Gariin isaanii immoo ijoollee isaanii fuulduratti gudeedaman. Isaan keessaa 7 shamarran umriin isaanii waggaa 18 gadiiti. Hawaasni idil-addunyaa sarbama gama hundaan raawwatame qorachuu fi yakkamtoota itti gaafatamoo gochuun tarkaanfii ariifataa fudhachuu qabaa jedhan Sarah Jackson. Qorannoon Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Waajjira Mirga Namoomaa UN walitti taasisan keessatti humnootni gama lamaanuu yakkoota suukkanneessuu raawwachuun gabaafamee ture. Haa ta'u malee Abuut loltoonni isaa yakkoota kana raawwachuu waakkatee qorannoon walabaa akka godhamuuf gaafatee ture. Abuut gabaasa kana irratti kallattiin deebii hin kennine. Haa ta'u malee gabaasaalee wal fakkaatoo ammaan duraa bahaa turaniin waakkataa ture. Humnoonni Abuut naannoo Amaaraa keessaa kan bahan yoo ta'u, naannoo Affaar keessatti humna addaa naannichaa waliin wal waraanaatti jiru. Gama kaaniin immoo mootummaa fi Abuut waraana baatilee 16 adeemaa jiru xumuruuf mari'achaa akka jiran UN himee. Oduu biraatiin immoo manni maree bakka buutota uummataa walga'ii ariifachiisaa gaggeesseen labsii yeroo ariifachiisaa kaase. Manni maree bakka buutota uummataa walga'ii ariifachiisaa gaggeesseen labsiin yeroo hatattamaa birmadummaa biyyaa baraaruuf ba'e akka ka'uu yaada murtoo dhiyaatee sagalee mormii 63 kan sagalee hillaanni 21 fi sagalee deeggarsaa caalmaan ragaasiseera. Murtoo kana hordofee raawwii labsii yeroo ariifachiisaa hojiilee hin xumurre yoo qabaate guyyaa murtoo kana eegalee baatii tokko keessatti xumuruun gabaasa isaa qaama dhimmi ilaaluuf akka dhiyeessu murtaa'eera. Haaluma wal fakkaatuun qaamoleen haqaa hojii dhimmoota raawwii labsii yeroo ariifachiisaan wal qabatan eegalan adeemsa kenniinsa hojii idilee haqaa akka xumuran murtaa'ee jira.
Mariin biyyaalessaa waliigaltee uummataa fi hayyoota siyaasaa gidduutti uumuuf malee shororkeessitoota waliin mari'achuuf miti jedhe paartiin badhaadhinaa. Paartiin badhaadhinaa ibsa baaseen mariin biyyaalessaa uummatoota Itoophiyaa gidduutti waliigaltee uumuuf karoorfateera jedhan. Paartichi mariin biyyaalessaa waliigaltee uummataa fi hayyoota siyaasaa gidduutti uumuuf malee qaama manni marii bakka bu'oota uummatoota shororkeessitoota jedhee ramadee waliin mari'achuu akka hin taane ibsu isaa yaadachiise. Caamsa 5,2021tti manni maree bakka bu'oota uummataa Abut fi Wabaa'oo yookiin immoo kan mootummaan shanee jedhee waamu shororkeessummaan ramadamuun isaanii yaadatama. Hawaasni idil addunyaa garuu mootummaan Itoophiyaa ramaddii shororkeessummaa kana akka kaasuu fi mariidhaaf akka karaa saaquu waamicha dhiyeessee ture. Ibsa paartichi sababni waltajjii marii biyyaalessaa hirmaachisan uumuun kan barbaachiseef nageenya waaraa uumuu fi hawaasni bal'aan dhimmoota heera mootummaa alaabaa fi dhimmoota bu'uura biroo irratti yaada dhiyeessuun waliigaltee raga'uun guddina biyyattii akka saffisiisuu fi jedheera. Mootummaan biyya bulchaa jiru yeroo aangoo qabatee kaasee waltajjii marii biyyaalessaa akka qophaa'uuf sochii taasisaa ture kan jedhu ibsichi akka paartii hooggansaattis mariin mana maree walgahii paartiilee siyaasaa akkasumas gamtaa siivikii adda addaa hirmaachise murteessaa akka ta'e kaasaa tureera jedhe. Kanaafuu mariin biyyaalessaa akka yaadametti hojiirra yoo oolee fi uummannis deeggarsa barbaachisu yoo taasise rakkoowwan gurguddoo mudatan furuuf ni danda'amas jedhameera. Hubannoo biyyaalessaa dhimmoota bu'uuraa irratti uumuun tokkummaa uummata Itoophiyaa cimsas jedhe. Guraandhala 14 manni marii paartiilee siyaasaa Itoophiyaa kan paartii biyya bulchuu dabalatee paartiilee 53 of keessaa qabu manni marii bakka bu'oota uummataa adeemsa koomishinii marii biyyaalessaa hoogganan filachuu yeroodhaaf dhaabuun haala hammaataa fi amanamaa ta'een akka itti fufu gaafatee ture. Manni marichaa ibsa kan baasee erga manni maree bakka bu'oota uummataa maqaa kaadhimamtoota 42 ifa godhee booda paartiilee mormitoota 3 adda bilisummaa Oromoo ABO, Koongiresii Federaalawaa Oromoo KFO fi adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen adeemsi marii biyyaalessaa karoorfamee hin beekamu qaama walabaan hin filamne bakka bu'ummaa hin qabu jechuun isaanii ni yaadatama. Oduu biyya alaatiin immoo namtichi baqattuu Itoophiyaa biyya Xaaliyaaniitti re'oota horsiisuun maqaa gaarii horattee aggituu guddataa ajjeese mana murtii biyyattiitiin hidhaa ganna 20 adabame. Namni lammii Gaanaa maqaan isaa miidiyaalee Xaaliyaan irratti Suleemaan Adams jedhamuun dhahame kun yakka kana raawwachuu erga amanee booda murteen kan irratti darbe. Namni waggaa 33 Suleemaan Adams ajjechaa dubartii kanaaf hidhaa ganna 15f ji'a 8 akkasumas yakka gudeeddii irratti raawwateef immoo hidhaa ganna 4f ji'a 6 adabamee jira. Dubartiin milkaa'ina isheen hedduu jajamtuu fi dhaabbata horsiisee re'oota La Capra Felice yookiin immoo re'ee gammachuu hundeessuun beekamte aggituu guddataa muddee 29,2020 haala sukkanneessaa ta'een hojjetaa ishee qaxartee hojjesiistuun ajjeefamte. Maatiin aggituu murteen kun dhagahamuu hordofee yaada kennaniin murteen kun gahaa miti jechuun akka ittiin gammanne BBCtti himaniiru. Isheen ni deebiti osoo hin ta'in lammii biraaf achi jiraatuuf barnoota akka ta'uuf murteen cimaan irratti murtaa'uu qaba ture jedhaniiru. Aggituu guddataan dhalattee kan guddatte magaalaa Finfinnee keessatti. Akka gabaasa Reutersitti aggituun bara 2010 magaalaa Finfinneetti saamicha lafaa dhaabbilee idil addunyaa taasifamuun erga mormitee booda mootummaa baqachuun Itoophiyaa gara Xaaliyaaniitti baqatte. Oduu isa dhumaatiin immoo muummeen ministeera Abiy Ahmed walgahii waloo gamtaa Afrikaa fi Awurooppaa irratti argamuuf Biraasels seenan. Eega walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaaba keessatti uumame as yeroo duraatiif gara Awurooppaa lixaatti kan imalan muummicha ministeera Abiy pireezidaantii mana maree gamtaa Awurooppaa Charles Michel waliin walga'anii dubbachuu isaanis waajjirri isaanii fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibsee jira. Muummicha ministeera Abiy fuula Tiwiitaraa isaanii irratti barruu maxxansaniin walgahii
waloo kan gamtaa Afrikaa fi Awuroopaati dura michuu kiyya pirezidaantii Charles Michel waliin walgeenye jirra. Hariiroo gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa akkasumas dhimma godinaa fi ardii keenya irratti marii bu'aa qabeessa gaggeessinee jirra jedhanii jiru. Hooggantuu fandii maallaqaa idil addunyaa Kristaliina Joorjiyeevaa koomishinara walta'iinsa idil addunyaa koomishinii Awurooppaa ta'an Juutaa Orliipaan waliinis mari'ataniiru. Dabalataanis pirezidaantii Jarman Olaf Scholz, ministeera muummee Sloveeniyaa Jaanis Jaans, pirezidaantii Firaans Emmanuel Macron, ministeera muummee Sweden Magdalena Andersson waliinis mari'ataniiru. Odeeffannoowwan filannii qabannee dhiyaannee kanneen fakkaatu waan nufaana turtaniif volkaanii galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan amanamoo ta'anii fi yeroo isaanii eeggatan argatuuf websaayitii keenya www.yeroo.org daawwadhaa. Akkasumas fuula feesbuukii keenya laayik godhaa. YouTube irrattis nu argattu. Obboleessaa Lolaa ture nagaatti.